Waamara. Qophii kanaan Mijuuwwan soora qalbii ta'an kanneen akka walaloo jechoota mimmi'aawoo waloo jabaan tarreeffaman seeqqachiisaa namoo taateewwan dinqisiisoo nama qirqirsan gurra simbuufna. Sirba bareedaas qabna. Jabaa ofii abbaatu faarsa nus jajjaboo keenya qophii jajjabeen isiniif dhiyeessina. Kana malees gaaffilee afoolaa kanneen akka mammaaksaa hibboo fi jechamootaa kallattiin isin irratti hirmaattan isiniif dhiyeessina. Waamarri waan mara of keessaa qaba. Waamara. Warreen bakka garaa garaa jiraatanii biyya keessaaf biyya alaa jirtan raadiyoo OBN saaqattanii ganameeffattanii nu dhaggeeffachaa jirtan maraafu nagaan keenya kabajaa isiniif haa qaqqabu akkam jirtu isiniin jenna. Nagaa kan jalqabnee jirru qophiin keenya qophii waamaraati dhaggeeffattoota keenya ani Henok Baqqalaaf Nimoonaa Naggasaa stuudiyootti argamuudhaan waamara isin biraan gahaa isin faana turra. Isin ammoo egaa gara boodaattis karaa bilbila kallattiitiinis hirmaachuu dandeessu. Agasitti immoo karaa bilbila yaada uummata duwwaa 2211 duwwaa 860 fi duwwaa 2211 duwwaa 861 yaada keessan nuuf qoodaa 8330 immoo nuuf barreessaa akka nu faana turtan gamanumaan isin afeerra. Helen Geetaachof Mitikuu Mirreessaa sagaleen keenya qophiileen qulqullinaan akkasiin bira qaqqabaniif gama ogummaa teeknikaatiin waliin jiru. Tasammaa Mangistuu ammoo yaada keessan simachaati kan inni jiru sin qophii waamara irratti akkasumas waan naannoo keessatti argitanii taajabdanii eeruu kana osoo uummata biraan ga'ee jettan maraayyuu osoo hin qusatiin karaa toora bilbilaa keenyaa kallattii nu biraan gahaa yaadni keessan gala qophii keenyaati waan ta'eef isiniin jenna qophii waamaraatiin waamara guuttannee nutis mijuu guutuudhaan dhufneeti kan nuti jirru walaloo ni qabna seeqqachiisa ni qabna akkasumas sirba isin bohaarsuus ni qabna gidduudhaan odeeffannoo hawaasa isin biraan keenya seenaa gootota jajjabeedhaanis kan isin biraan keenyu qabna yeroon afoolotaa isin kallattiidhaan irratti hirmaatanis ni jira waan ta'eef mijuun keenya guutuudhaan yaadni keessan qofti nurraa hin hafiin isiniin jenna mi har'aa waa'ee waqtii kana osoo dubbanne ati uffata yabbifattee jirta waan ta'eef mi maaltu jira torbee kana amma jijjiirama argite maaliin gama kamiin jijjiiramni gaama jijjiirama hedduu jira waan ta'eef gaaffii kee adda baastee anarraa baruuf as natti deebisuun kee gaariidha. Haala qilleensa isaa uffisa qorru. Tole baay'ee gaariidha. Haala qilleensaatiin gaafa ilaaltu baay'ee ji'i kun qorratu mul'ata baay'inaanii roobni yeroo kanaa beekamaan turre yeroo kaani haa ta'u malee darbee roobni illee mul'ataa jira iddoo garaa garaatti amma bakkeewwan Oromiyaa garaa garaa keessatti roobni mul'ataa jira. Iddoo tokkotti gaarii iddoon itti ta'u jira fakkeenyaaf iddoowwan hongeedhaan miidhamaa jiranitti roobni akkasii kun dhufuunsa iddoo itti gaarii ta'uu hin qabaata. Haa ta'u malee immoo iddoo tokkotti immoo iddoo itti midhaan illee balleessuudhaa fi dhiibbaa garaa garaa uumuus hin qabaata. Maalumaafuu ji'a kana keessa yeroo itti roobni mul'ataa dhufaa jira qilleensi isaa yeroo itti qorru jira. Eeyyee keessumaayyuu ganamaaf galgala ni qabbanaa waan ta'eef namni ofaa eeggatu jenna egaa akkuma kee kana uffata yabbifachuudhaan of eeggannoo taasisuun gaariidha. Egaa qorri kun keessumaayyuu naannoo Adaamaatti waan hin baratamne yookaan ammoo namni qorraa hin baranne qilleensa ho'itu barateera waan ta'eef of eeggannoo taasisuun gaariidha jenna. Akka kaasuuf yaalte immoo gaafa dhaggeeffattoonni keenya kan bakka garaa garaa jiranii akkuma biyya keenyaatti utubaa biyyattii kan ta'anii rooba jalaa haala aadaatiinis ta'e wantoota garaa garaatti fayyadamaniin oomisha isaanii sassaabbachuu fi egaa itti qophaa'uu qabu jechuudhumaaf yaadachiisuuf malee egaa waa'ee sitti qorruuf dhiisuu isaallee kaasuuf hin ture. Eeyyeen egaa mijuu kanatti aansinee qabnu osoo dhaggeeffattoota keenyaaf hin qoodiin dura mee odeeffannoo dhaggeeffattootatti nima waan jettu fakkaata. Mijuun itti aansuudhaan gara isaaniif qooduutti adeemnu walaloodha. Waa'ee walaloo sanaan dura garuu waa tokkotu dubbanne gaariidha jedhee yaada. Egaa Oromoon kan inni ittiin beekamu keessaa tokko mallattoo Oromoo faajjii Oromoo ta'ee Oromoon kan inni ittiin beekamu inni guddaan sirna gadaati. Sirni gadaa kun immoo ittiin bulmaata sirna uummata Oromooti. Gadaan waa hedduu of keessaa qaba. Jaarmiyaa umurii fi dhalootaan ijaarame yoo ta'u sirna bulchiinsa dimokiraatawaadha jechuudha. Waan hunda karaa dimokiraatawaa ta'een kan geggeessudha. Addumaan iyyuu dimokiraatii addunyaan yeroo ammaa kana ittiin jiraattu kana garasitti ammayyaa'aadha. Baay'ee ammayyaawaa. Kan isheen jettu kan dura Oromtichi. Sirna isaa keessatti ittiin bulee bulfataa turetu har'a gama addunyaatti bahee sirna bu'uura dimokiraasii addunyaawaa yookaan addunyaalessaa ta'e sirni gadaa egaa hiikaansaa hanga kan erga ta'e sirna bu'uura dimokiraasii addunyaatti erga ta'e as yoo deebiste yeroo baay'ee waa'ee sirna gadaa Oromummaa eenyummaa kana yoo namaaf kaaste namu afaan guutee siif haasa'uu danda'a hiika barbaade sitti laachuu danda'a waan argeerra.
Garuu wanti ati keessatti taajabdu ittiin bulaan jiraayii jettee immoo ofitti deebistee ilaaluu qabda. Sirna gadaa keessatti nama qofaa osoo hin taane uumama hundaafuu kabajaa jira. Akka itti bulu jira. Akka itti jireenya isaa gaggeeffatu jira. Gama biraatiin yoo dhufte gama siyaasaattis yoo dabarsite akka itti aangoo wal harkaa fudhamu jira. Maal keessa darbaa waan jedhu ulaagaa hunda guutee osoo nama kamittiyyuu hin bu'iin hiyyeessaaf sooressaa isa beekuu hin beekneef osoo hin jedhiin sirna nama kamiifiyyuu qixa galeessa ta'e bu'uura sirna dimokiraasii addunyaa ta'e kana nama amma hubata. Tarii osoo hubatanii osoo ofitti fudhannee keessumaayyuu uummanni Oromoo jechuudha abbaan sirna kana ofitti fudhatee osoo ittiin jiraate wal dhabdeen hin jiru wanti si gaddisiisu waan gaarii arguu dhiista. Akkasidha gadaan egaa akkuma ati kaasaa turtee sirna ittiin siyaasni akkasuma dinagdee fi hawaasummaan uummata Oromoo ittiin murteeffamu yookiin geggeeffamudha. Kuni Oromoon durumattiyyuu hagam bilchina hagamii akka qabu abbootiin keenya hagam hubannoo uumamii akka qaban mul'isa. Sirna guddaa kana uumuudhaan Oromoon ofiisaatiin qaroomni addunyaa kanaa utuu hin dhufiin waa'een bulchiinsa addunyaa biratti utuu hin beekamiin waa'een dinagdee fi hawaasummaa walii wajjin jiraachuu kun siyaasa geggeessuun kun addunyaa kana keessatti utuu warraaqsisuun hin jalqabamiin durayyuu Oromoon akka kanatti wal gurmeessee caasaadhaan wal gurmeessee wal bulchuun siyaasa isaa geggeessuun dinagdee fi hawaasummaa isaa geggeessuun hammam jabaa akka ta'ellee kan namatti mul'isudha. Har'a immoo eeyyega yeroo sirni barnootaas dabalamee wantoonni adda addaatu waan addunyaa irra jiru dubbistee al tokkotti mana kee teessee bakka jirtu jiraatte waan addunyaan itti jirtu beekuu dandeessu kanatti sirna ofii dagachuudhaan burjaaja'u jira. Fakkeenyaaf wal dhaga'uu hangafaaf quxisuun waliif ajajamuu kan isa bulchu. Tariitii bulchaan mootummaa qofa miti. Maatii kee, haatiif abbaan kee, hangafni kee akka sirna kanatti si bulchuuf mirga qaba. Waan inni sitti himu jira, waan isarraa dhaaltu jira. Ofiidhuma isaamuu waan sitti agarsiisu jira. Fakkeenya sii ta'ee kana gochaa jirraayi, walirraa fudhachaa jirraayi. Nutumti abbaan sirnichaa itti jiraachaa jirraayi. Maaliif ittiin jiraanne hoo? Yoo ittiin jiraanne ta'e maal hin rakkoo? Maaltu irratti? Sirnichi sila dhugaa waaqaati. Kan nama kamiifuu qixa galeedha. Kan addunyaan itti jirtudha. Kan dhugummaa isaa namni kamuu fudhateedha. Nuti immoo maaliif ittiin hin jiraannu kan jedhu dhaggeeffattoonni keenyas of haa gaafatanii ana amma mana hangafa koo kabajaa sirna kana hangamin jajjabeessa hangamin warra hin beekne barsiisuuf yaalaa yoo jedhan isaanuma biraatis egaa sirnichis kan isaaniiti waan ta'eef deebiitti laachuu danda'u. Mee ammoo gara walalootti darbuu dandeenya? Gara walaloo keenyatti darbuu dandeenya. Walaloon keenyas egaa kanarraa kan fagaatu miti waa'ee gadaa waan nu yaadachiisu qaba. Walalochi kunooti isa dhaggeeffadha. Inniyyuu ofiinuu galmeedha. 8 abbaa ofii 40 uuma kaayyoo sabboontotaa mallattoo sabummaa hooda maqaan gaarii faajjii oromummaa agarsiistuu sabaa mallattoo eenyummaa ulfoo sabichaatu keessatti kabajama gadaan dagatina dhugaan sinitti hima dabaree dhalootaa ol kaaya jaallanii seera walqixxummaa muummee aadaawwanii meeqat wareegamee har'aan nuuf ga'uuf gahee keenya beeknaa nutoo dargaggoon akkamiin ibsituu gadaan maal jettanii beekaarraa qorannee hageenyu boruu booddee nu gaafata nun dhiisu seenaan bor nu iyyaafata hin callisuun dhaloon gadaan maal jettanii akkamiin jiraattuu jalat gurmooftanii aadaa mana kuusaa bu'uura waaltinaa waliigaltee sabaa jijjilboo gabbinaa ormoo nu kajeela kama orma hawwinaa haa gabbifnu gadaa haa kabajnu gadaa haa jaallannu gadaa gadaan oromoodhaaf kabajaaf ulfina arjaa mana quufaa kan humtuun hanqanne ulfoo maqaa tolaa seera mudaa hin qabne hooda qe'ee ofii kan ittiin dhalanne ittiin handhuuramne kan jalat guddanne mallattoo eenyummaa mallattoo sabummaa kan homtuun jijjiirree maallaqni sin binne oromummaa keenya kan ittiin beekamne maaltu nu qaanessaa gadaa yoo gabbifne isumaan jiraannee maqaasaa ulkaasnee isaan yoo jiraanne gulummaa oromoo mirga waliigalaa sirna badhaadhinaa quunnamtiin jaalalaa gadaamee halagaa firoomseetu jaalala barsiisa orma fira godheetu qannoon jiraachisa galma lammii tokkoo kan hundaaf jaalala dirree dhiiraaf dhalaa gadaadhaan leellisaa isa jalatti bulaa waa hunduu gadaanii maaltu gadaa caalaa gadaan beekumsa jiruu gabbisa qananii fideetu rakkoo hambisa dadhabaa sooreetu dhibamaa fayyisa hojii mijeesseetu
quufa deebisa tokkummaa cimseetu kaayyoo dhugoomsa dadhabaa tirseetu galma geessisa gadaan galmeedha kuusaa ogummaa akeeka sabaa kan oromummaa faaya oromtichaa kennaa ganamaa kan waaqni kenne kalaqa uumaa sirna seeraa fi duudhaa ganamaa gadaan qabeenya wabii eenyummaa aadaa fi safuu hundee namummaa kabaja agarsiistuu uumaaf uumamaa gadaan gaaddisa walgeettii jalaa marii bilisaa madda jaalalaa gadaaf kabajaaf ulfinatu mala gadaan deebinaan hunduu qajeela harka oromoo ormat kajeela gadaatti deebi'aa gadaan waan hundaaf fala gadaan jiraadhaa gadaan jiruun qajeela gadaa jalattuu jallaan sirrateetu milkaa'ee tola gadaan jireenya gadaan jaalala gadaadhaan bulaa. Sirna gadaa deebisuudhaaf falli keenya sirna gadaa deebisuudhaaf sirna gadaa deebisuudhaaf. Warri keenya warra dhugaa leellisuudha falli keenya sirna gadaa deebisuudha jetti isheenis. Gadaan dhugaadha. Gadaan dhugaadha walalochuma keessatti illee gadaan kalaqa uumaa ta'uusaa duudhaa ganamaa ta'uusaa gaaddisa Oromoo ta'uusaa irree tokkummaa Oromoo ta'uusaa irra deddeebi'ee nu yaadachiisa kanaafi. Oromoon gadaasaa ganamaa sanatti yoo deebi'e dhugaasaatti deebi'a duudhaasaa ganamaa sanatti deebi'a gaaddisa oromummaa jalatti akka walitti qabamu akeeka. Eeyyeen egaa namni of beekee dursitee of beekte waa beekta waan dhufu akeekta haala jiruuf jireenya kee sirreeffachuun mijeeffachuun jiraachuun sin dhibu garuu dursa ofii kee ani eenyudha ati hinook ta'uu kee gatii qabdu maal akka qabdu waan si harka jiru erga hin beektu yoo ta'e garuu. Otoo ulaagaan jireenyaa hundisiif guuteeyyuutti jiraachuu hin dandeessu. Gadaanis akkasii uummata Oromoof. Akkasidha. Ammayyuu wanti nuti irra deebina jechuu barbaannu injira akka jechaatti injira waa'ee hin barata malee sadarkaa barumsaatti illee eegalameera sirni gadaa akka baratamuu fi haa ta'u malee sadarkaa ittiin jiraachuutti ittiin of gaggeessuutti ammayyuu Oromoon sirna isaa kabajamaa kana amanee fudhate ittiin of gaggeessuu qaba caalmaatti keessumaa amma godinaalee Oromiyaa Gujiif Boorana keessatti yoo ilaalte ummati sun ittiin bulee wal bulchaa yeroo itti jilli gadaa gaggeeffamu maal gaasirnooti gaggeeffamu sun akkam akkasii hawwatu agarte. Hawwattummaa isaa eeyyee hawwattummaa isaa bira darbee ulfina achi jiru kabajaa achi jiru akkatti namu maatii isaa faana bira darbees ollaa isaa faana jiraatutu siraaja gadaanii uummata Oromoof qofa yookaan mana isaa qofatti kan inni kabajatu yookaan ammoo qofa isaatti jiraatu miti. Gadaa keessa jaalala jira, wal danda'uu jira, wal dhagahuu jira, saba kan biraa yookaan ammoo qaama kan biraa kan ofii taasifachuu jira. Ofitti nama badiif sirna gadaa keessatti waan yeroo hedduu si ajaa'ibu tokko yookaan namni gadaan bulu sirna Oromtichaa beeku waraana tokko yoo booji'ellee yookaan ammoo osuma sababa tokko irratti wal dhabanii osoo wal waraananii qaama isa waraanu sana osoo booji'ee miidhaa irra hin geessisu. Ni firoomfata ofitti qaba. Of taasiseetu waan ofiisaa barbaadu sana dhaalchiseetu wajjin jiraata malee miidhaa irraan hin gahu. Kana jechuun sirna jabaa hangamii akka ta'e sitti ibsa. Nama si waraanuuf si miidhuuf dhufe tokko ofitti fudhattee mana keetti kunuunsitee sirnicha keessatti guddisuu dandeessa taanaan egaa. Sirni kun sirna lubbuu kee aanee sittaanudha yoo jette siin soobsiisu osoo kabajaan gadaa sirna gadaa keessa jiru jiraate nagaatu jira jaalala jira tokkummaa jira nutis egaa waanuma simbira jiru kana hangam jabeeffattu hangamittiin bultuu kan jedhu isin yaadachiisuu fi dhaggeeffattoonni keenya hedduun isaanii nuuf barreessaa jiru Henook. Barataa Hangaasaa Muhammed Harargee Bahaa Baabbilee Raayii qophiin waa maraa hedduu natti toleera haaluma kanaan itti nuuf fufaa nuun jedhee jira ulfaadhu siin jennaa asfaa'u mookonnonnaan jedhan godina Wallagga Lixaa naannolee Kabbaa Ganda Sillaasee irraayi qophiin waa maraa bashannansiisaa fi barsiisaadha madda beekumsaatiin immoo naaf kan haadhu galatooma maamila keessan ta'uun barbaadee jedhee jira ani siin jennee jira nuuf bilbilee nuuf barreessii siin jenna. Barataa Lammaa Daadhii Shawwaa Bahaa Boosaat Ganda Golboo irraatii qophiin waa maraa hedduu namatti tolaa dhaggeeffataa jirra nuuf jiraadhaa haaluma kanaan itti fufaa jechuun innillee nuuf barreesseera. Akkam jirtu yaa warra OBN Boonsaan jedhama godina Jimmaa aanaa mannaa irraa maamila keessan ta'uun hawwa yeroo hundumaa jechuudhaan nuuf barreesse taate maamila keenya baga nagaan dhuftee jenna nutillee. Eeyyaan anaa dhufuun simatamteetta nuuf bilbili nuuf barreessiin jenna Libaanos Dirribaa Gafarsoo hin jedhama qilleem Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee irraa qophii waa maraa dhaggeeffachaan jira yaa warra OBN isin jaalladha galatoomaa nuun jedhee jira galatoomis hin jenna gammachuu guutamaan jedhaman walii Kabbaa Gandanyaa Adoogii irraa walaloon baay'eenatti
natti toleera jedhee jira galatoomisiin jennee jirra hedduu isaaniitu nuuf barreessaa jira ammas nuuf barreessaa nuuf bilbilaa isiniin jenna mee qabiyyee qophii keenya kan itti aanus ni qabna. Ayyan qabiyyeen qophii keenya kan itti aanu egaa akkuma beektan dhaggeeffattoonni keenya lammata irratti yeroo hedduu seeqqachiisa isaan biraan keenya seeqqachiisa eeggachaa jirtu jennee abdanna. Eeyyan seeqqachiisnarraa egaa garaas nama nyaata namas gammachiisa ni ta'aayii wanta akkasii jiraayis nama jechisiisa. Waa maraafuu egaa wantoota hedduutu nama jalaa bada qarshiis dabalatee wantoota garaagaraa faayawwan garaagaraatu baduu danda'a. Carraan deebisanii argachuu yookaan ammoo akkaataatti argatanii garuu nama raajuu danda'a. Deebisanii dhuma argachuun iyyuu immoo carraan isaa xiqqaachuu mala ta'a. Har'aafuu maaltu badee argamee seeqqachiisni keessan maali nu seeqqachiisa warreen jettaniif qophichuma yoo dhaggeeffanne. Qophicha dhaggeeffadhaa jenna. Carraan dhala namaa waliif faallaadha. Kaan beekan waa hunda hubatee manaa ba'ee akka miila bakar waaree achi buuteensaa dhabamee badii achumaan hafa. Kaan ammoo baduus barbaachi guddaan ta'ee fi kabajaa guddaan simatama. Kanas waa maleen dubbannee dhaggeeffattoota keenyaa tibbana BBC'n oduu nama seeqqachiisu tokko qabatee as ba'eera. Daa'imni waggaa 4 maqaan ishee Kiliiw Simiis jedhamtu guyyoota 18f baddee erga turteen booda mana cufamaa keessatti haala fayyummaa gaarii fi nagaadhaan argamuu ishee poolisoonni dubbatan. Onkoloolessa gaafa 16 magaalaa Kaarnarvan keessatti kaampii bakka bashannanaa keessaa dunkaana maatiin ishee keessa buufatan keessaa baduun dhaga'ame. Kunis barbaacha guddaa hordofsiise. Onkoloolessa 16 ganama sa'a 1:00 irratti kan badde Kiliiwuun obboleettii ishee quxisuu faana bakka tokko rafanii turan. Dunkaanichuma kutaa lammaffaa keessa raftee kan turte haati Kiliiwuu ganama yemmuu hirribaa dammaqxu Kiliiwuun bakka ciisichaa hin jirtu. Balballi dunkaanichaas banamee ture. Mucaan kun balbala dunkaana kanaa ofiin banattee baate jechuuf balballi jabaa ture. Kun ammoo maatiif qorumsa guddaa ta'e. Poolisiin barbaacha mucaa kanaaf qilleensarraa fi dooniidhaan akkasumas karaalee barbaachisoo ta'an hundumaan barbaaduuf namoota 100 ta'an magaalaa guddoo bulchiinsa Peerz irraa gara kallattii garaagaraatti bobbaase. Aangaa'onni biyyattiis bakka Kiliiwuun jirtu baruudhaaf tooftaa tokko fayyadaman. Innis akkasidha. Namoota bakka isheen jirtu qabatamaadhaan eeruu kennaniif badhaasa doolaara 700,050 akka qopheessan dubbatan. Dhimmi kunis ittumaa xiyyeeffannoo addunyaa ofiitti harkisaa adeeme. Badhaasni akka kennamuu erga dubbatameen booda namoonni carraa kana yaaluuf gara naannoo sanaa akka adeemaa turanis ragaaleen ni addeessu. Barbaacha hedduu booda Kiliiwuun mana dargaggeessa tokko keessatti balballi itti cufamee kan turte ta'uu itti aantuun komishineraa Koloneel Bilaanchi dubbatteetti. Poolisiin mana dargaggeessa waggaa 36 kanaa cabsii seenuun Kiliiwuu baraaruudhaan dargaggeessa kanas qorachuutti jira. Dargaggeessi poolisiidhaan to'annaa jala oole kunis maatii mucaa kanaa faana walitti dhufeenya tokkoyyuu kan hin qabneedha. Kana malees poolisoonni akkamittiin akka mucaa kana baraaran yeroo muraasa booda akka ifa godhanis dubbataniiru. Kiliiwuun akkuma argamteen gaaffiin jalqaba dhiyaateef maqaan kee eenyu kan jedhu yommuu ta'u isheenis Kiliiwuun jedhama jechuudhaan deebisteetti. Yeroo ammaa kanas maatiin mucaa isaanii barbaadaa turan argatanii maatiin keenya amma guutuudha jechuun fuula Instaagiraamii haadha Kiliiwuu irratti maxxansaniiru. Pireesidentiin Awustiraaliyaa walga'ii haala qilleensa addunyaa Iskootilaanditti geggeeffamaa ture irraa biyyatti deebi'aa jiranis argamuu daa'ima waggaa 4 kanatti gammachuu guddaan akka itti dhaga'ame fuula Instaagiraamii isaanii irratti ibsaniiru. Waa'een baddee argamuu daa'ima waggaa 4 Kiliiw Simiis jedhamtu kanaas biyyoota irra darbee xiyyeeffannoo uummata idil addunyaa argateera. BBC irraa odeeffanne. Iyyin egaa baduu daa'immanii wal qabate wantoota hedduutu jira. Garuu kan Kiliiwuu akkamitti baddee akkamitti akka argamte baddee argamuu ishee keessatti taateen ture. Si ajaa'iba. Tariitii egaa badii daa'immanii wal qabate sababoota garaa garaatiin miidhaa isaan irratti qaqqabu waan hin beekneef akkasumas ammoo namaan gulunfamaniis numa badu garuu haalli isheen argamtee fi xiyyeeffannoon isheef kennamee turee fi egaa wantoonni taateen ta'an sun nama raaju as yoo gama biyya keenyaatti deebisnee garuu egaa
xiyyeeffannoo amma kana argachuu dhabus xiyyeeffannoo maatiin egaa waan danda'u hundumaanuma godha haa ta'u malee kan mucaa kana hedduu kan nama dhibu gaa miidiyaalee hawaasaa gurguddoo addunyaa irrattis ta'e akkasumallee miidiyaa kanneen akka BBC faadhaanii pirezidaantoonni biyyootallee akkasuma poolisiin illee barbaacha mucaa kanaatiif daandii qilleensarraa xiyyaara dabalatee akkasuma dooniidhaan namoota illee lafoo bobbaasuudhaan barbaacha akka gochaa ture barbaacha guddaa godhame egaa baay'ee miidiyaa idil addunyaa kana to'atee ture waa'een baduu mucaa kana addumaan kan hedduu nama ajaa'ibu egaa dhugumayyuu akka kaafnee turre daa'imni waggaa 4 guyyaa 18tiif eessa buuteen ishee kan dhabame ofaayyee waan nama gaddisiisuudhaas nama rifaasisuudhaas mana cufaa keessatti yommuu argamtu addumaan baay'ee waan ulfaataa wayinatti fakkaata mana cufaan inumayyuu nagaa guutuu qabdii jedha odeeffannichi miira gaariidhaan akkuma waan maatii bira turteetti yookaan ammoo akka miidhaan kamiyyuu irra hin geenye hin dhiphanne rakkannee tokkotti argamuu ishee egaa waan raajiiti maraafuu daa'imman qulqulluudha waan ta'aniif badiin isaa kana isaaniin qaqqabu eegalamu yeroo dhalatu yaada gaarii ilaalcha gaarii qaba waan nama hammina hin qabne immoo uumaan itti siqeetuma isaan eeguu hin hafu garuu egaa badii daa'immanidha yeroo kaasnu ammoo waan nuti dhaggeeffattoota keenyaaf dhaamu keessumaayyuu yeroo ammaa daa'imman barnoota irra jiranii haala garaagaraatiin namoonni waan gaarii yaadan mana barnootaatti daa'imman isaanii bobbaafatan akka jiranii warreen daa'imman kana dhimmoota garaagaraaf itti fayyadamuu barbaadan hedduu jiru. Keessumaayyuu magaalaa Adaamaa keessatti yoo bakkuma jiraatutti waan taajabdu yoo jiraate namni sodaa guddaa qaba yoo argite magaalaa gurguddoo keessatti daa'imman balbala saaqqatanii yookaan mooraadhaa osoo gad ba'anii akka waan abiddi isaan gubeetti maatiin kan fiiganii qabanii kun maalirraa ka'eetu egaa haalli jiru namatti hin tolu haga warra miidiyaa idil addunyaa dhageetti argatanii kanas ta'uu baatu warra inuma dhiphisa lammiis inuma mararu waan ta'eef daa'immaniif kunuunsaa goonu keessumaayyuu gara mana barnootaatti gaggeessine yeroo isaan deebi'an akkasuma immoo akkuma kiliyuu kana gaafa bakka bashannanaa deemnus xiyyeeffannoo isaaniif laachuu qabna kan jedhu dhaamsa seeqqachiisu keenya har'aati egaa ganama waa'ee haala qilleensaa si gaafadheen ture wantoonni hedduun jijjiirama qilleensaaf sababa ta'an yookaan dhiibbaa fidan hedduun ni jiru isaanoo maalinni kan jedhu dhaggeeffattoonni nu eeganii gidduudhaan sirbaan bohaarree odeeffannoo kana guutuusaa isaan biraan geenye jechuudha sirbi nuti irraa qopheeffanne sirbaa hawaakalaa jaarsoo dansa aadaan keenya jechaati kan inni weellisu sirbichaan bohaarree deebinee dhufu. Rini sannaga. Naga. Ageenni badaadha. Badaadha heessan badaadha. Yooyya. Ilmoo eessa deemte? Garara yeroo kana waan aadaa gooroo tokko gar liiban kan deemuu jira. Ol seeni aanan dhugde. Kansanadatenna melala rufa lichotenna Kansanadatenna melala sagasiketenna Ahadatan kamnu akamin kabiya kajella Ahadatan kamnu akamin kabiya kajella Ada ufigate dalle nada biya alcha Ada biya sulle melala tenna tirridansa Urfajito difte jarkena kana manunata Urfajito difte jarkena kana manunata Adibale Kansanadatenna melala rufa lichotenna Kansanadatenna melala sagasiketenna Ahadatan kamnu akamin kabiya kajella Ahadatan kamnu akamin kabiya kajella Ya Oromotiya Ahadatan tejabe fatu Orarsa dedaki Kui malkati refatu Margiji dakuti Ororo besikete kabatu Gara kulludan Doguma wakan ke kaladu Gara kulludan Doguma wakan ke kaladu Ulirani Kansanadatenna melala rufa
lichotenna Tansanada tenna melala sagasi ketenna Ahada kan kamnu akamin tabiya kajella Ahada kan kamnu akamin tabiya kajella Lafdalan kabatan adani daranin kabatan Ada abbakiya angafa manda wal kabajan Wagi kenni tokko yomiyu lamanin kakatan Ada abbakenna yomiyu daranin kakatan Tansanada tenna melala rufa lichotenna Tansanada tenna melala sagasi ketenna Ahada kan kamnu akamin tabiya kajella Ahada kan kamnu akamin tabiya kajella Anga forum ticha ya balla la fora bagada Oromiya ballo namu ada tokko qaba Ada norom ticha duguma demokrasi haka Sirni gada romo duguma demokrasi haka Tansanada tenna melala rufa lichotenna Tansanada tenna melala sagasi ketenna Kahada kan kamnu akamin tabiya kajella Kahada kan kamnu akamin tabiya kajella Tansanada tenna melala abaf gofotenna Wawagi nundale ruguma jera fokotenna Wagayon nundale ruguma jera Kan waaqni nuuf hin kennine nuuf hin eeyyamne ceera fokkuudha kan inni nuuf kenne garuu ulfoodha kabaja dansa misha waan bareedaadha jechaati kan weellisaa wakalaa jaarsuu dansa aadaan teenya jechaa weelliseen galatoomi jenna duudhaan oromtichaa hagam dansa bareeda miidhaga misha tolaa fi wayyu akka ta'e ibseeti kan inni jiru. Sirba kanaanis akka buhaaraa turtan dhaggeeffattoonni abdii guddaa qabna. Ammallee qophiin waamaraa keenya itti fufee jira kan dhaggeeffachaa jirtan waamaraadha dhaggeeffattoonni keenya. Karaa lakkoofsa bilbila yaada uummataatiin akkasumallee ergaa gabaabaatiin yaada keessan nuuf qoodaa nu faana turaa nu dhaggeeffadhaa isiniin jennarra deebine. Jalqaba akkuma istuudiyoo seenee naniifate waa'ee qilleensa yookaan jijjiiramuu isaa wal gaafannee yookaan si gaafadheen ture. Egaa sababni jijjiirama qilleensaa wantooti hedduun isaanii kan waaqa biraa yookaan uumaa biraa ta'uusi irra caala garuu gama keenyaan dhiibbaa uumnee qilleensa akka jijjiiramu roobni akka badu yookaan akka hammaatu yookaan ammoo qilleensa gaarii hin taane akka gama keenya dhufuuf sababa inni guddaan garuu nudha. Sababa guddaan namumatu godha egaati wanti namni teekinooloojiin yeroodhaa gara yerootti guddatu kunillee aarrii boba'aawwan garaagaraa keessaa ba'u wanti namni godhu mukeewwan ciruun dabalatee waan hundi sochii namni taasisu hedduunsaa qilleensa addunyaa keenya irratti yeroodhaa gara yerootti dhiibbaa hamaa dhufuunsaayyuu addunyaallee yaaddessee yeroodhaa gara yerootti dhimma kanatti walga'iin taa'amu. Dhaggeeffattoonni keenya illee quba qabu. Egaa walga'iin taa'amee namu hanga onni biyyoota addunyaa garaagaraa walitti baba'anii egaa wanti hunduu miidhaan mul'achuu jalqabee kaan rooba hedduudhaan erga miidhamee kaan ammoo gogiinsa hedduudhaan yookaan ammoo hongeedhaan erga dararaan lubbuu hedduun ga'eeti walga'ii ta'anii wantoota hedduun murteessaniiti kan isaan jiranii isa hojiitti hiikuuf dhiisuu isaanii egaa namuma dhaga'u hundatu itti fayyadama yookaan hojiirra oolchuu qaba waan ta'eef garuu odeeffannoon kan qabate wantoota ajaa'ibsiisoo shanan jijjiirama qilleensaa irratti dhiibbaa fidan nuti garuu dhiibbaa fida jennee hin tilmaamne. Kan namni yeroo kaan hin tilmaamne yeroo hedduu yeroo waa'ee jijjiirama qilleensaa kaasnu waa'ee mahaara konkolaataa xiyyaara waan garaagaraa kana keessaa ba'uu mukkeen ciruu sana waan wal qabatudha. Garuummoo odeeffannoon kun akka mul'isutti odeeffannoon BBC'n baasee wantoonni shanan jijjiirama qilleensaa fiduu danda'an kun wantoota hedduu nama ajaa'ibanidha. Egaa jijjiirama qilleensaa fiduu danda'u isaanii hubanne ammoo wantoota kana gochuurraa yoo of qusanne kan dirqama dhiisnu ni jira dhiisuu kan dandeenyu yookaan akka carraatti kan itti fayyadamnu jiraachuu mala kan ammoo nuti dirqama hir'isuuf jireenya keenya wajjin wal qabatee wanta sana goonu garuu immoo akkaataatti wanta sana goonu itti fayyadamnu xiqqeessuu qabnullee ni jira jechuudha. Wantoota jijjiirama qilleensaa irratti dhiibbaa uuman keessaa kanneen nuti hir'isuu qabnu beekuudha kan nuti qabnu inni duraa jechuudha.
fakkeenyaaf har'a ciree kee maal nyaatte? Utuu hin dubbatiin kolfuufan deemanis. Ciree kee har'a maal nyaatte garuu? Tole yeroo baay'ee namni egaa wantoota garaa garaa fi nyaatawwan hedduudha kan inni fayyadamu. Isaan keessaa ruuziin nyaata namuu yeroo kamiyyuu yookaan ammoo barbaadeetti fayyadamu nyaata haala salphaatti bullaa'uu danda'uu fi gama fayyaan illee gama tokkoon gorfamudha. Garuu uummata addunyaa keessaa walakkaa ol nyaata kana irratti xiyyeeffatu yookaan nyaata kana soorata kana ni sooratu jechuudha. Akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhutti garuu ammoo midhaan kun yeroo qonnaa yookaan yeroo oomishamutti midhaan baay'ee rakkisaa ta'ee fi ulfaataa ta'edha. Lafa qonnaa ruuzii oomishuuf barbaachisu argachuudhaaf yookaan ammoo mijeessuudhaaf baay'ee jiisuudhaaf bishaanota hedduu akka fayyadamnu yookaan ammoo bishaan hedduu akka barbaannudha kan odeeffannoon kun baasu. Kun ammoo egaa orgaanizimiin xixiqqoon baay'ee jiidha keessa jiran gaazii meetiinii kan kaarboon daayoksayidii caalaa hamaa ta'an akka oomishan taasisaa jechuudha. Inna egaa qonnaa ruuzii madda gaazii lafa qonnaa namtolchee irraa maddu keessa persentiin 1 hanga 2 kan inni ta'u jechuudha. Egaa dachee kana haala bareedaadhaan mijeessuudhaaf yookaan ammoo jallisii adda addaa fayyadamuudhaaf bosona ciruu yookaan ammoo wantoota rooba harkisan itti bu'uun keenya hin oolu. Egaa namoonni hedduun gama soorachuu keenyaa rakkoo qabaayii yookaan ammoo soorachuu keenyatti gogiinsa fidaa jechuun isaanii hin hafu. Garuu kana oomishuudhaaf wantoota nuti bosona ciruudhaan balleessinuu fi akkaataatti nuti lafa isaa mijeessinu ammoo sababa hir'ina roobaa yookaan immoo gogiinsaa ta'uu danda'a. Inni lammaffaan waan yeroo hedduu keessumaa yeroo ammaa dargaggoonni keessa oolan dargaggoota qofa iyyuu miti nama hedduudha kan irratti hirmaannee qilleensa faalaa jirru jechuudha. Inni lammaffaan intarneetii irraa waa barbaaduudha. Akkamitti? Intarneetii irraa waa barbaaduun egaa salphaatti intarneetii irraa waa barbaaduun kaarboon dioksayidii giraama muraasa ni maddisiisa jedha gabaasni kun akka himutti. Kunis sababa neetworkii shiboo maleessa neetworkiin sun shiboo malee waayirleesii waan ta'eefi meeshaalee keenya fayyadamuuf annisaa ba'uudha jechuudha. Kaarboon dioksidiin achi keessaa ba'u suni xiqqoo fakkaachuu danda'a. Garuu gabaasni dhiyeenyaa akka beetilmaamutti addunyaa guutuutti fayyadamtoonni intarneetaa yeroo ammaa kana biliyoona 4.66 kan ta'antu jiru. Kunis gaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa adeema. Hanga namni intarneetii fayyadamu baay'ee waan ta'eef guyyaa guyyaatti viidiyoolee hedduutu yuutuubii irratti fe'amaa oola. Kunis egaa biliyoonotaan ilaalama. Googiliin ammoo gahee isaa ba'uun serveroota isaa sochoosuuf annisaa haaromfamuu danda'u fayyadama. Kunis dhiibbaa qilleensa irratti fida jedha gabaasni kuni. Viidiyoo tokko bannee gaafa laalullee sochiin waayirleesii waan ta'eef sochiin shiboo maleessaa taasifamu sunillee akka annisaa bira maddisiisu dubbata qorannoon kuni. Egaa kana faa fakkaata. Mee aniif ati namni intarneetii fayyadamnu hangam waan nu fayyadu irratti yeroo keenya dabarsina miidhaa sammuu hangam beekna waan jedhuufi wantootuma nuti salphisnee ilaallutu harka keenyarra waan jirutu miidhaa kana yookaan ammoo egaa jijjiirama qilleensa addunyaaf sababa ta'uu danda'a. Inni kan biraan hara namtolcheeti. Yeroo hara namtolchee uumuuf lafti bishaaniin ni guutamu. Isaan barbaacha immoo biqiltoonnii fi wantoonni biroon bishaaniin liqinfamanii bosbosanii egaa meetiinii maddisiisuu eegalu. Qorattoonni Waashingiteen akka ibsanitti egaa addunyaa irratti harooleen namtolcheen waggaatti gaasii maddisiisan keessa persentii 1.3 akka gumaachan bira gahaniiti kan isaan jirani. Egaa kana gochuuf yookaan hara namtolchee barbaaduudhaaf wantoota uumamaan haala madaala qilleensaa eegan sana dhabamsiisne hara namtolchee sana fayyadamuudhaaf yaaluun yookaan ammoo bishaanota garaa garaa bakka garaa garaatti qotannee itti fayyadamuudhaaf jennee nuti egaa bosona ciruun wantoota achirra jiran dhabamsiisuun jijjiiramni qilleensaa akka dhufaniif sababa guddaa ta'a jechuudha. Gosatti aanu kana gaafan kaasuu dhaggeeffattoonni keenya akka komeen kaafne intarneetii nu dhoowwitanii akkasumallee baaduun nyaatinaa jettanii ruuziin nyaatinaa jettanii akka hin jenne malee. Konkolaa yookaan beelaan nu ajjeesuu fi akka hin jenne. Inni itti aansu baaduudha. Baaduu jedha dhaabbannee kun akka ibsutti wanti qilleensa faaluu danda'u inni tokko. Indaastirii oomisha foonii fi aannanii keessatti foon sangaa fi hoolaatti aanee kanneen kaarboonii maddisiisan gurguddoo keessaa baaduun sadarkaa tokkoffaarra jira. Baaduu kiloogiraama tokko nyaatamu hundaaf kaarboon dioksayidii kiloogiraama 13.5 ta'utu madda.
kun wantoota jijjiirama qilleensaa irratti dhiibbaa uuman kan akka foon lukkuu, booyyee fi gosa qurxummii waliin sadarkaa wal fakkaataa irra ta'a jechuudha kanneen biroo warreen qilleensa faaluu keessatti ga'ee qaban keessa. Eeyyeen egaa kun soorata isaa soorachuu osoo hin taane akkaataatti nuti argannu wantoota isaan keessa darbanii dhufantu miidhaa uumuu danda'a waan ta'eef. Kanafaa kaasaa. Gama biraatiin garuu shamarran barsiisuun kuni ati yoo ibsite maal ta'a? Of jaallattiin isaan keessatti qoodan ta'a waan ta'eef. Egaa odeeffannoon itti aansu kun inni shanaffaan wanta qilleensa faaluu danda'u keessaa inni tokko shamarran barsiisuudha. Akkamitti? Akkamitti akka ta'e egaa yommuu dubartoonni fi shamarran mana barnootaa deemanii fi carraa wal qixatee argatan maloota jijjiirama qilleensaa hir'isan hedduu uumuu irratti akka gumaachuu qorannoon gaggeeffame kun ni agarsiisa. Dubartiin barumsa sadarkaa lammaffaa xumurtee dubartii barnoota sadarkaa tokkoffaa xumurtee irra jireenya ishee keessatti daa'imman muraasa da'uudhaan beekamaadha. Lakkoofsi daa'imman dhalatanii hir'isuun isaa immoo guddina lakkoofsa uummataa hir'isuun kanaanis lakkoofsa namoota kaarboonii maddisiisanii hir'isuun dachee keenya irratti dhiibbaa gaarii uumuu jedha. Nama yoo baratan of beekanii aga maatii horatan ni beeku hanga kana mijeessuu qabna yookaan ammoo aga kana godhachuu qabna daa'immanii jechuun isaanii uumama namaa yookaan ammoo namni akka addunyaa kana irratti hin baay'anneef sababa ta'uu mala garuu wantoonni nuti kaasne kun kallattiidhuma miidhaa qabu osoo hin taane kan daran faayidaa qaban jiru karaa tokko immoo fakkeenyaaf shamarran barsiisuu maatii hunda barsiisuudha san bira darbees ammoo waan addunyaan kun itti jirtu beektee qusachuu yookaan ammoo hanga barbaaddu hanga jiraachisuu dandeessu daa'ima horachuun ammoo gama biraatiin egaa ija gaariidhaan ilaalama garuu ammoo wantoota nuti miidhaa qaba hin qabu jennee salphisnee ilaallu kun hagam sababa jijjiirama qilleensa ta'uu akka dandahan namuu haa tilmaamu yeroon keessan hedduu deemaa jira gara jajjabeetti dhaggeeffattoota dabarsaa jechaa jirti Heelen jajjabeedhaan seenaa goota saba isaaf jiraate hanga danda'e aarsaa kaffalee galmeen seenaa isa yaadatee qindeeffannee jirra. Seenaa gooticha Balaay Zallaqaa Qilxuu jajjabee keenya har'aatiin isin biraan geenya isa dhaggeeffadha. Waaqnu lagi abaarsa itifaata naraarsa gadee seenaa tureessa. Meekeen goota faarsa, meekeen goota faarsa. Kaleefiin daachii baasa gurra dhiiraan odeessa gadeen garaa hammeessa. Gaafa barri namaaf dhufe akkasuma inni gurraan mo'ee mo'ameetti inni dhugaan mo'ee gaara injifannoorra dhaabbatee geeraraam dhugaa isaa awwaalamee galeef lallabataam ofiin jajuus uummata isaa dhugaa baddee hanga ija xaafii geessu ol fuudhee tuullaa kitila tuulerra gangalchu galateeffataam uumaa saba cunqurfamaaf xalayaa barreessee leellifataam kun uumaadhuma caffee hangafaatiim duudhaa oromtichaatiim gaafa barri namatti dhufes ammoo akkasuma qophii jajjabee irraatiin seenaa Balaay Zallaqaa Qilxuu yookaan abbaa koostir isiniif dhiyeessinaa hanga dhumaatti nu caqasaa. Karaa deemtuun waccii karaa deemtuun waccii waa'ee leencaa taasofna waa'ee dhiiraa haasofna waa'ee Balaay haasofna Balaay Zallaqaa haasofna. Seenaan boolla gadi fageessitee awwaaltus bubbultee biyyee ofirraa saaqxee baatiim dhiigniif seenaan ilmaan Oromoo immoo deebi'ee seenaa ormaaf utubaa ta'uu gaafa guyyaan geesse dhugaa baattatee galaanas daakee ce'uu qeetti galaam dhokatee nafuum seera uumamaa Oromootaatiim hundee biyya kanaa ta'anii dhiiga ofiin biyya kana ijaaraniim diinarraa tiksanii alagaa fira fakkaatee nyaataaf dhufe simatanii fira taasifatanii bara baasan waardiyyaa ta'anii dhaabbatanii biyya kana olaantummaan tiksan sirna gadaan jaalala labsanii addunyaaf karaa ta'an gaarummaa isaanii kanatu watwaata garraamummaa isaanii kanatu seenaaf dhiiga isaaniin dhoksineem Balaay Zallaqaa gooticha Oromootiim akkuma qeen abbaa qabdu dhugaanis abbaa qabdiim qabeenyaaf albuudaa qofa saamoo osoo hin taane seenaaf sabummaas nama saamutu tureem seenaaf sabummaan gooticha Balaay Zallaqaa dhokatee tureem. Goonni reebbatee loluu duubatti leesseen galuu doorsisaa fi roorrisaa nama akkasaan oggoluu falmataa biyyaa lole gooticha seenaa tole. Sabummaa goota Balaay Zallaqaa kana sabni biroofitti maxxanfatee gootummaa isaa ibsachuuf jecha Balaay Zallaqaa zarnanyi jechaa tureem akkas jechuun isaanii waan ba'eessa tureem Oromoon goota akkas qabaachuusaa mirkaneessa garagaltootee gaafa himamu ragaa guddaa Oromootaaf ta'e agarsiisa. Balaay Zallaqaa abbaa isaa obbo Zallaqaa Qilxuu aayyoo galgalii fi haadha isaa Xaayituu Allaanaa irraatii
bara 1902 Gojjam Biishanaatti dhalate. Ilmi kan abbaa dhaalu yookaan kan abbaa caalu jedhama. Balaay jecha kana dhugoomsuun abbaarra caale argame. Abbaan Balaay obbo Zallaqaa Qilxuu goota roorroof xiiqiin jaalanne sillimi malee hirriba rafne ture. Bara bulchiinsa Liji Iyyaasuu loltuu Iyyaasuu ture. Haa ta'u malee Iyyaasuun waggoota muraasa qofaaf aangoorra ture. Sanyii Oromoo waan ta'eef qofa shira xaxameen Haile Sillaaseef karaa gadi dhiise. Haile Sillaaseen Iyyaasuun irratti waan ka'eef abbaan Balaay Zallaqaas dubbiin kun nan hanqattu jedhee loltummaa Iyyaasuurraa Iyyaasuun kufnaan gara Gojjam godaane. Iyyaasuun humna isaa eegsisuuf loltoota ofii qaba ture. Loltoota kana keessaa ijoollee Walloo keessa jiru. Zallaqaan abbaa Balaayis lolee Iyyaasuu turan. Iyyaasuun mootummaa Haile Sillaasee irraa falmiin waan itti ka'eef Zallaqaanis hamaan akka sarara hin geenyeef Walloo Booranaa gara Biichanaatti ce'e. Karaa Gojjam Abbaa Icaan achittis Balaay dhalfatan. Hundeen isaanii Boorana. Dubbii kanas intala isaanii adde Malkaamnesh Balaay irraa mirkaneeffanneerra. Hundeen isaanii Boorana Walloo keessatti argamu. Damee Oromoo Tuulamaa karaa Kaba Dharraa keessa jira jechuun Shallamaa Kabbee kitaaba isaa keessatti barreessee ture. Abbaan Balaay obbo Zallaqaa fi haati Balaay Xaayituunis hundeen isaanii Oromoo damee yookaan hortee Tuulamaati. Toora Walloo kan jiraatanidha. Liji Iyyaasuun aangoo irra buunaan Haile Sillaasee sodaatanii Gojjamitti galan. Abbaan gooticha beekamaa Balaay Zallaqaa Oromoo Booranaa hortee Tuulamaa toora Walloo jiraatan yeroo keessa gara Gojjamitti caan keessaa obbo Zallaqaa Qilxuu Ayyoo galgalaa isa tokko. Obbo Zallaqaan loleewwan Liji Iyyaasuu Oromoota Walloo hortee Tuulamaa keessaa isaan tokko. Erga Liji Iyyaasuun aangoo irraa bu'een booda dhiibbaa Haile Sillaasee sodaa laga Abbayyaa caanii Gojjamitti dhiyeessan. Akkuma beekamu uummanni Oromoo biyya Itoophiyaa keessa naannolee garaagaraa jiraachuurra darbee biyyoota ollaa fi garba gama jiran keessas hundeen isaanii gadi fagaatee jira. Biyya keessaa kaaba Itoophiyaatti naannoo Walloo Tigraay keessaa Raayyaa, Gojjam keessaa hortee Liibaniif meettaanii jiru. Kaaba Baha Afrikaa immoo Sudaan, Keenyaa, Chaad, Senegaal, Fuulanii fi Hawusaa keessaa immoo Oromoota danuutu jiraata. Abbaan Balaay obbo Zallaqaa Qilxuu gootummaa ofii ilma kan dhaalchise. Eessuma isaa ajjeesee ture. Haa ta'u malee oolee osoo hin buliin harki harka baasee firri nama du'e obbo Zallaqaa Qilxuu ajjeese. Gootichi faashistii raasee Xaaliyaanii iddoo ejjennaa dhorkaa dhowee Balaayis dhiiga abbaasaa baasuuf manaa ba'e. Namicha abbaasaa ajjeese sanas ajjeesee bosona lixe. Gidduudhumaan inni haala akkasii irra toonni jiru faashistiin Xaaliyaanii biyya seene. Weerara karaa kaabaan eegale guutuun weeraruu babal'ifate. Yeroo kanatti Balaay callisee laalle. Obbolaan isaa Ijjiguu Zallaqaa fi hiriyoota isaa Bituwaddin Nagaash, Mangashaa Jambareef Shifarraaw Garbaa jedhaman qindeessee Xaaliyaanii kutaa Gojjam qubannaa dhorkan. Riqicharra gaawwamaa riqicha Adwaa guddaa isa Finfinnee jiru. Namni yoo seenaa dabses lafti seenaan jijjiiru. Eenyu akka sarracee Xaaliyaanii hunkuree. Eenyu paastaan gogoomee akka biyya gurguree. Balaay Zallaqaa sirna faashistii Xaaliyaanii bara 1928 hanga 1933 mootii Atsee Haile Sillaasee biyya ariitee biyya bulchite mormuun obboleessa isaanii Ijjiguu Zallaqaa fi jaalala isaa Bituwaddin Nagaash goota jedhaman waliin qabsaa'uun kutaa bulchiinsa Gojjam Barantaa, Biichanaa, Caqataa, Dabra Warqi, Dajan, Dansaa, Dibsaa, Diimaa, Dalaantaa, Goonjee, Gubayyaa, Jaarsoo, Innaambaasee, Lamacaan, Makkaana Salaam, Iciq, Wasdaaf, Yeggeef Malkaasoo akka bilisoomsan himama. Sababa kanaatti arbanyaa'u jagnaa Balaay Zallaqaa ta'u xuruu halaqaa yeroo jedhaniin goota Shifarraaw Garbaatiin immoo የሽፈራው እናት አይዞሽ አታለቅሺ የልቡን ሰርቶኖ ልጅሽ akka jedhaniin seenaatu himam. Waraanni garee Balaay fi hooggantoota Xaaliyaanii Jeneraal Maaliin yeroo danuu walitti baname keessatti garee lachanuu keessaa namoota hedduutu dhume. Faashistiin Xaaliyaanii xiyyaaraaf meeshaalee ammayyaa gurguddaa fayyadamaa ture jira. Lola bitootessa hanga eebila 1930 taasifame irratti gareen Balaay muraasni booji'amanii turan. Tooftaan riphee loluu Balaay baay'ee cimaa ture. Tooftaa kanaan Xaaliyaanotaa fi baandota yookaan basaastota isaanii boqonnaa dhowwaa ture. Dirreewwan waraanaa garaa garaa irratti Xaaliyaanota mo'achuun gootummaa isaanii mirkaneesseera. Tooftaa waraanaa gooticha Oromoo Balaay Zallaqaa Qilxuu irraanuu kan dadhaban Xaaliyaanonni abdii kutatan. Xaaliyaanonni xiyyaara meeqatti erganis qabachuu hin dandeenye. Yeroo danuu Balaay rukkutuutti Balaayin dhumatu. Tooftaa jaarsummaa
isaatiinis Balaay qabu dadhaban. Mucayyoo isaa booji'anii Room geessanis deebisanii Itoophiyaatti hidhanii Balaayin mucayyoon kee deebitee kottuu laali jechuun sossobaa turan. Goojjamiinis ni bulchita jechuudhaan sossobachaa turan. Kottuu nu araarami jedhanii xalayaas barreessaafii turan. Balaayis tooftaa isaaniitti baree tole haa ta'u Goojjamiif intala koo argannaan maalan barbaada anas nama ergaatti na fudhaa jedhe deebiseef. Xaaliyaanonnis raayyaa Xaaliyaanii keessa ajajaawwan waraanaa kan ta'an ciccimoo lamaaf nama turjumaana ta'e afaan isaanii hiikuu tokkotti ergan. Balaayis jaroota qabee fannisee xalayaas barreesseef namoota ergitan lamaan sirriitti keessummeesseera jedhe. Intala kiyyas kan uume waaqa waan ta'eef yoo fedha waaqaa ta'e nan fudha jedhe. Biyya koo intala tiyyaan hin jijjiiru jedhee deebiseef. Kana booda Balaay loltoota isaa ciccimoo Xaaliyaanotatti erge. Intala isaas manadhaa Dabroo Warqii baasee biyya isaas bilisa baase. Lubbuu bini qabaatu lubbuu bini qabaatuuf maaf angola naannaa biyya koo falmee du'een Balaay zallaqaa ta'a zallaqaa qilxuu ta'a. Bara 1933 faashistiin Xaaliyaanii biyya gadhiiste baddee Haile Sillaaseenis jalqaba kan dheesse waggaa 5f Ingiliz magaalaa Baazitti mana bitatee jiraachaa ture. Yeroo kana deebi'uuf dirqamee loltoota Ingilizii muraasa qabatee gara dhiyaatiin deebi'e. Balaay Zallaqaa yeroo kana gurri isaa Goojjam qofatti osoo hin taane biyya Itoophiyaarra darbee galaanaan gamatti oduu guddaa ta'eera. Balaayis yeroo kanatti loltoota hedduu horatee ture. Waan ciminaaf dandeettiin isaa kun akkuma gurra Haile Sillaasee bu'een Haile Sillaaseetti shakkii guddaa uume. Yeroo Haile Sillaaseen deebi'u kana Balaay loltoota 40 hanga 45 ta'uu qaba ture. Haile Sillaaseen Xaaliyaanii dheechee gaafa Itoophiyaan gootota akka Balaay fayin bilisa baatu deebi'ee mootii gonfoof godhuun labsii labse. Abbaan biyyaa biyyarraa dheechee gaafa biyyi bilisa baatu aangoof deebi'e. Goototuma diinaariyaan sana immoo bulchaa simagan yaa biyya akkasii. Labsiin isaas nugusni bade deebi'ee aangoo gatee badetti deebi'ee kan jedhu ture. Akka deebi'anis namoota hedduuf aangoo gurguddaa kennee Balaay faangoo xiqqoo kenne. Kana malee Balaay Zallaqaa goota faashistii barbadeessi ta'uu waan beekuuf of shakkee akka dhaqee isa gabbaru ajaje. Balaay garuu gantuu biyya ishee gattee baddu gaafa diinni fonqolu galtuun gabbaraa jedhee didee qabsootti bobba'e. Gammoojjii Soommanii fi Sulula Laga Mormor galee lola cimaa loltuu Haile Sillaasee waliin walitti banan. Waraana cimaa ta'enis waraanni garee Balaay osoo milkaa'iniif afee loltoonni hedduun du'anii. Kuun baqatanii Balaay immoo qabamee gara manidhaa Finfinnee galee. Murtiin hidhaa umurii guutuus itti murtaa'e. Wanni goota faarsisu baraanii ifaarfamu yaraanii qooda kaawwatee dabre kaleessa qabrii oli maqaanii biyya jaalennaa saba gargaarra maqaa wayya garaarra barri deemee siqqu amma jaarra gadhee hima habaarra. Balaay manadhaa kana cabsee gara Goojjam osoo imalaa jiru qabame. Mana murtiitti dhiyaachuuf mallattoo Haile Sillaaseen mallatteesseen amajji 5 bara 1937 obboleewwan isaa lama waliin akka gooticha Salaalee Agarii Tulluu fannifame. Balaay Zallaqaa yookaan abbaan Koostir gootichi biyya bilisa baasee gaafa Haile Sillaaseen biyyatti deebi'u aangoo akkamii argataa laata jedhanii eegan aangeeffamuun hafee finyoof laatame. Oolmaan biyya bilisa baasuu biyya Itoophiyaa mootota jalloo biratti akkasiin deebi'a. Balaayis of duratti muka fannoof qophaa ilaalee kunanaaf hin turre Haile Sillaaseef ture Itoophiyaa gootni siif hin dhalatiin jedhee abaare. Balaay jireenya isaa keessatti haadha warraa 4 fuudhee ilmaan 8 dubara 4 fi dhiira 4 Yeeshruum, Yeeshiwarq, Malkaamnesh, Yeeshimabeet, Admaasuu, Goshuu, Baahiruu fi Malkaamu kan jedhaman horateera. Goonni yoo du'us seenaansaa bara baraan jiraata. Goota Balaay Zallaqaa Qilxuu yookaan Abbaa Koostir. Waaqnu lagi abaarsa itifaata naraarsa gadhee seenaa tureessa. Meekeen goota faarsa, meekeen goota faarsa. Kalee fiindaachii baasa, gurra dhiiraan odeessa gadheen garaa hammeessa. Kan jabaatee saba isaaf hojjetee falmatee biyya isaa
homaanuu hin jijjiiruu jedhee hanga dhalasaa dabarsee kennu darbee ofiisaa dabarsee kennutti deemu kan jibbu hin jiru. Kanumaaf fakkaata namoonni hedduun kan Yebalaa Zallaqaa zarneenyi jechaa turanii cimaan numa jaallatama. Iddoo hundattuu hin jaallatama. Namni biyya isaaf oolmaa olii yoomiyyuu hin jaallatama. Yoomiyyuu hin faarfama dhalotaan kanaafidha seenaan gooticha Balaa Zallaqaa qilxuullee kana fakkaata ture. Iyyan dhaggeeffattoonni keenya wayitaa jiruu isaanii gaggeessan anaanuu seenaan maaliin na yaadata maaliin hojjedhee tarii namni tokko kan seenaa hojjetu lola qofa irratti yookaan ammoo waan kallattiidhaan bahee diina wajjin wal waraaniif qofa miti gaarii hojjettee saba keef waan gaarii yaaddee rakkataa gargaartee naannoo kee kunuunsite biyya kee baastee agarsiiste aadaadhuma tollaa kee faana nama wajjin jiraattuyyuu seenaa gaarii siif galmeessuu danda'a. Gootummaan karaa hedduu. Akkasidha jajjabeen keenyas kana akeekaa kanaaf seenaa gootota Oromoo hedduu isinii dhiyeessuudhaan egaa torbeedha gara torbeetti namnu seenaa hojjetuudhaaf saba isaa hojjechuudhaaf akka inni kaka'uuf qophii jajjabeetiin seenaa goototaa isin biraan geenya. Egaan dhaggeeffattoota keenya waamarri keenya ammallee itti fufee jira. Waamara keenyaatiin amma immoo yeroo afoolotaa irra geenye jirra. Afoollota keenyaan dhaggeeffattoonni keenya irratti bilbilanii kan isaan irratti hirmaatanii 02211000862 fi 02211003005 kallattiin yoo bilbilan tarfaa asaffaa gama keenyatti isaan qajeelchaa waan ta'eef hibboo irratti hirmaatu. 8330 barreessitanii nuuf deebisu yookiin irratti hirmaachuu dandeessu isiniin jenna gamasumaan dhaggeeffattoonni keenya. Amarraa kaasanii ganuuf bilbiluu danda'u nutis afoolota keenya hibboos ta'e mammaaksa qopheeffannee jirra. Agarsiistanii fatu waliin gaafannu. Natti tola. Eegala boo eegala. Mammaaksa baay'ee mana ajaa'ibu tokko jira. Isarraan si jalqaba. Tole. Ulfi kabaja jennaan gowwaan bakka duwwaa jedhe. Bakka duwwaa godhe jedhan. Ani gaa kana guutuuf natti jima. Ayyee egaa deebiinsaa maal sitti fakkaate? Deebistaa. Ulfi kabaja jennaan gowwaan garaa dhiibe jedhanii jedhu. Egaa garaan dhiibameef ulfanta ulfina yookaan kabajadha. Hayyee dhaggeeffataa qabnaa. Dhaggeeffataa keenya Naayifii Yaasin Harargee Bahaa Baabbilee irraa seenee jira. Hello. Hello, akkam olte? Nagaa jirtu? Nagaa. Jirra akkam. Mee hibboomoo mammaaksa irraa siif eegalu dhaggeeffataa keenya Naayifii. Hibboorraa naa eegala. Ayyee. Tole hibboo hin dhiqattuu hin dibattuu ni bareeddi. Waan ni dhahiddi. Iddii argattee jirta. Mammaaksa kana guutuu taasisi. Gamni namaaf iyya iddoo duwwaan namatti iyya. Gamni namaaf iyya. Gaafa rakkoo wal cinaa dhaabbachuudha. Iyyi kasaa utuu hin taane guutuu taasista. Mammaaksa kana nan eegalee iddoo duwwaan suni jechatu hafee gamni namaaf iyyaa bakka duwwaan ammoo namatti iyyaa jedha. Ayyee mee kana naarra darbu. Maa darbu? Ayyee ammas mammaaksa sii dabalaa hiriyyaa dhugaan. Ayyee. Maalidha hiriyyaa dhugaan? Hiriyyaa dhugaa. Hiriyyaa gaafa rakkoo tan jaama san. Naayifii kasaati kan natti himtee galatoomii hibboo tokko deebiste mammaaksa lama yaalteetta. Naayifiin bahee jira. Egaa ati deebistee jirta ulfa garaan achi dhiibamee yookaan guddatee fi ulfan ta'u jettee ulfinadha. Mammaaksa numti kan si bo'aarsan illee jiru beektaa. Ergaas hin qabu. Akkasumallee jechoonni ittiin jedhaman sun hedduu kan nama bo'aarsanidha. Ni barsiisu akkati waa dubbattu waa yaaddu bal'istee waan tokko tilmaamtu taasisu. Kanumaaf egaa faayidaan isaanii Tijaanii Abbaa Luulessa godina Jimmaa aanaa Omoonaa addaa Haroo Suuchiiraa kan ta'e jedhee innis egaa dhaamsa isaa nuuf dabarseeti kan inni jiru. Esrii Hawwiin jedhama godina Jimmaa aanaa Omoonaa addaa irraa qophiin keessan natti toleeraa jedhee jira. Tolee ammallee dhaggeeffataa qabna. Heloo. Godina Jimmaa aanaa Omoonaa addaa gadda keessa lakkaarra. Ayyee ulfaadhu baga nagaan dhuftee siin jennee jirra. Baga nagaan eeddeen tole. Ayyee hibboomoo mammaaksa si gaafanna. Hibboo gaafadha. Tole hibboo. Hibboo. Ari'aniin qaban utaalaniin dhaqqaban. Gaadidduu. Hayyee tokkichumaan mammaaksa itti si faayida'u. Harka mirgaa kutuun iddoo duwwaa darbannaa barsiisuudha. Harka mirgaa kutuun bakka duwwaa darbannaa barsiisuudha jedha. Iddoo duwwaa sana jechaan guuttee mammaaksa guutuu taasista. Kana beekuun dandeenye tokko naayidaatu laata? Hayyee hibboottiin siif deebisa. Bifaan wal fakkaattii hojiidhaan wal caalti. Bifaan wal fakkaattii hojiidhaan wal caalti. Hayyee. Baay'ee ulfaatedha kun. Hayyee galatoomi siin jennee jirra Abdullaziis. Ishee nagaan oola. Hayyee
Egaa dhaggeeffattoonni keenya qophii waa maraa isaan biraan gahaa turre xumurree jirra. Mammaaksan gaafadhee gamni namaaf iyya gowwaan namatti iyyaadha. Harka mirgaa kutuun harka bitaa darbannaa barsiisuudha jedha. Hibboon kan kee deebi'eeraan si'a. Nimoonaa Naggasaa fi Enook Baqqalaa qophii waa maraa dursuun isin waliin turre. Egaa ogummaa teeknikaatiin Hilingeetaachuuf Mitikuu Mirreessaan waliin turaniiru. Tasammaa Mangistuu bilbilaan yaada isaanii simachaa Tirfaa Asaffaa ammoo bilbila gara keenyatti qajeelchaa turee nuti xumurreerra. Obsiin yeroon kan oduuti jechaa jira. Iddoo nagaa oolaa. Waa mara. Qophii kanaan Ijuuwwan soora qalbii ta'an kanneen akka walaloo jechoota mimmi'aawoo waloo jabaan tarreeffaman seeqqachiisaa namoo taateewwan dinqisiisoo nama qirqirsan gurra simbuufna. Sirba bareedaas qabna. Jabaa ofii abbaatu faarsa nus jajjaboo keenya qophii jajjabeen isiniif dhiyeessina. Kana malees gaaffilee afoolaa kanneen akka mammaaksaa hibboo fi jechamootaa kallattiin isin irratti hirmaattan isiniif dhiyeessina. Waamarri waan mara of keessaa qaba. Waa mara.